Ashita kachale yadurbo magale hinfedu simale. Ashita kachale yadurbo tumbolo hinfedu simale. Waya shagetu adama jirtu. Waya shagetu galamso jirtu. Waya shagetu hararge jirtu. Sibira dofu wana darartu. Salaman jeda bakuma jirtu. Ashita kachale yadurbo tumbolo hinfedu simale. Ijoolleen finca horroo ganna ganna daaktuu bishaaniti ganna ganna daaktuu bishaaniti. Ijoolleen bara kanaa nama yaaddu nyaattuu midhaaniti nama yaaddu nyaattuu midhaaniti. Taafii adii qulqulluu baabura daaksifannaa baabura daaksifannaa. Amma wajjin bubbuluu macaafa laalchifannaa macaafa laalchifannaa. Abbayiin abbaaroo maa wasiila naa ta'e maa wasiila naa ta'e. Jaaladhee dhabuun kunis maa barsiisa naa ta'e maa barsiisa naa ta'e. Shufeerichi maal godhee xiyyaara qilleensa tukaachisa xiyyaara qilleensa tukaachisa. Yakkituun bara kanaa baraana bineensa na nyaachisa baraana bineensa na nyaachisa. Hiikas koombi hiikas 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 koombi hiikas hiikas. Aye, gaarii. Garuu rukutaa keessaa ba'aa turte sirriitti yaaduu qabda. Hojjechuu qabda sirriitti vokaal eksersaayisii gochuu qabda. Kanaan achi filannoo keessa otoo immoo jijjiirrattee natti tolan akka kiyyaatti. Asirratti kana sana siin jechuu baay'ee hin dandeenye. Yeroo biraa yeroo dhuftu filannoo keessa sirreeffadhu. Kanaan achi homaan jedhu gaariidha. Yoomis baay'ee waan uf sirreessuun sirraa eeggamu baay'eetu jira. Kun aartiidha, muuziqaadha, waan baay'ee of keessaa qaba. Kanaaf mee shaakala jechuun ofikeetti shaakaluu qofaa miti dhaga'us. Muuziqaa hundaa dhaggeeffadhu sirriitti. Baay'ee shaakalii itti fuuftee taanaan uf sirreessii qoottu. Tokkoffaan sirbuma dhiyeessitee jalqaba yeroo dhaggeeffattu maaliin dhaggeeffachuun irra jira kan jedhu. Jeedaloo dhaggeeffachuus irra jira. Jeedaloon isaa maal jedha? Eessatti ol ba'ee eessatti gadi bu'a? Walaloon isaa maal jedha? Ashiittaan nama jettee walaloon isaa amma isatti jettee wajjin tokko miti. Sirba beekamaadha. Lammaffaa irratti immoo sirba isa tokkotu seeraan hin xumuriin gara biraatti darbu sadaffaattuu darbaa turteeti. Kun hanqinadha. Yeroo sirba tokko shaakaltu akkamitti akka shaakaluun sirra jiru baruus sirra jira. Kanaaf hanqinni keenya sirraa mul'atu kanadha. Yoo sirba dorgommiin dhufa jettu sirba tokko bisheessiteetu sirba isa bisheessite sana dhufteetu waltajjii irratti kan dhiyeessuun sirra jiru. Garuu ati tokkotuun fixiin tokkotti dabartee isa tokkotuun fixiin tokkotti dabartee jarjarsuudhaaf fedhii guddaa keessa kee jira. Fedha kee kana immoo shaakalaa fi teekniikii muuziqaa fayyadamuudhaanidha kanatti bu'a qabeessa ta'uu dandeessu carraa gaarii siif ta'u.